Qolla muraa, ganna muraa, qorichi hin jiru. Kana nyaadhee isaanii kinoo garaa akkana na go'e garaa kee keessa na fiigee huuwe. Ay, jirtu maatii kaasuu shoo arra deemnee dhufnee jirra. Arra maal qabannee dhufne seetan fayyuma keessan hojjechaa taasifnaarra nuti jirra galata rabbii. Asiin nu ga'ee galanni waaqaffaa ta'uu baga geessanii baga immoo barbaadu. Wuy. Anaa hojii jalqabu maashinii banee dhufe maashinii inni jalata qonna ta'ee oole dhiifamaa isiniin jedha sacufachuun deeme inna arra waan ajaa'iba tokko isinitti himuu dhufe dhugaa mudannoo jechuudha. Beeqala argadheen beeku erga biyya Arabaatii galee beeqala waggaa sadii jechuudha. Biyya Arabaatii erga galee waggaa sadeen kiyyaa bara dura gaale beeqalaan nyaanne baadiyyaa hin deemne katamaatti beeqalaan hin jiru. Waggaa lammataa ammoo ucaa kiyya da'eetan jira. Garuu waraas illee miti jeeshe ammoo jeeja akkasii hin deemne baadiyyaa beeqalaan nyaanne isin jechuufani miilan ammoo kaasuun fiddu malee iyyataa abbaat baaqelaa fiddu malee jedhee kaasuun baaqelaa nu fidee dhufee kaleessa jechuudha. Osoo nyaatiin bule abjuun osuma argu osuma garaa kee qaddu akkana dogoduu bule. Egaa har'a naaf barii hin bariine beeqalaatti ka'e. Itti ka'e kaa maal godharee seetanii egaa akkumatti ka'een inni sidatti ka'ee nyaaddu jedhiin qabi jedhiin qabsiise amma kinoo erga ganamaatii garaan kee na ciniina na muraa na qoroxxumaa waan na ga'uu hin beeku jechuudhaaf waanuma na ga'uu hin beeku takka ol na garagalchaa takka gan na garagalchaa dhugaa mucaa kiyya malee homtuu na bira hin jirus. Miseenyoon teenyas mana barumsaa deemtee kaasuunis mana hin jiru. Amma nama kimi nageessisabee xiqqoomee argitanii kiyyayyuu baay'ee mul'attu jechuudha. Amma ciisee tan ka'aa ijoolleen na rabbash waan ta'eef argee jedheetti naqee ganna garagalchee oole. Warra tikkeetti muratee muradhu deemii bakka sa'aatiin geenaan jedhee oole beeqalaan meelaa akka jiru dhugaa. Garuu akkanatti olaalan nyaati godhatamutti hin dandeessu. Beeqalaa maali jedhu asheeta bareeda bira hin darban jedhanii bareedaa bira illee hin darbanii beektu asheeta biras hin darbanii anis bira darbuun da'ame garaa nama dhukkubetti nyaatanii jaa Oromoonni tun immoo atara jechuudha. Atara argitanii goggoguudha. Inna atarru firemee qabu sannaan ta'e har'arra firee torba buusa dhugaa shaggaa buusa jechuudha. Kanaaf nyaadde amma kinoo garaan lakkoof ammallee natti ka'e. Amma immoo xiqqoo jalaan ciisamee dhugaa garaa kana keessa namoota maali inni qorichi isaatiin kaasutti illee bilbilee jennaan kaasuun naa ufuu didee qoricha isaa maali manuu dhuguma soba seetu bar sobaa miti dhugaa dubbachuudhaaf bakka asin jedheetuma garaa kana keessa garaa kiyyaallee akkanatti akka
kubbaa yookiin immoo billoona yookiin fiinyaan godhee jira jechuudha. Dhaboo akkasii ulfa ijaa sagalee na fakkeesse. Kanaaf mee jalaa ciisuu laata? Xinnoo ciise immoo na hiisa jechuudha. Maal namni garaa qabu gara hin qabu jee Oromoon edhaa dhugaa jedhe. Oromoon waa malee mammaaku beektu. Garaa nama kubbatti nyaatanii isaanii ittuma nyaachaa yeroo beeku ati qofa nafti fuudhee taasifamti deebi'a. Wayne doktor irratti inni naa bilbila. Nan ciibsullee ammoo na qorotto. Deddeebiin qolcha fudhee. Cuufee jira. Amma immoo waan jiru natti furee jira. Qoyatillee fuudha. Amma natti furee jira xiqqoo aga natti ka'utti immoo natti ka'ee nama raasaa. Yoo narraa deeme immoo nagaadha. Kanaaf akkam jirtu warra asheeta yaaddan jirtanii? Asheeta namni jaalatan jirtu. Namni hin jaalanne si bargeeta hin jiraata. Namni hundi waa hunda hin jaalatu waan ta'eef. Na mucayyoo wayiitis waan naan jedhe asheeta yeroo tokko biyya Arabaatitti maal jibbitaan jedhe du'a bichaan jibbaa naan jette. Nyaa uzeeyin waan argatte waan Araboonni qopheessite hundumaa nyaatte. Hundumaa mashallah. Araboonni illee mashallah jiran garuu garaatti Araboonni nama taazabu beektu. Innaa mucayyoon tun nyaatte. Gaafa ani waggaa tokko minaaminaan dursa jechuudha. Waggaa tokkoo fi minaamina waggaa tokkoof jettanii moo akkas dursa. Anatu dura aqee waan ta'eef jechuun mana tokko keessa osoo hin taane akkan ollaa warri dhiiraa lamaan obboleewwan jechuudha. Dubartiin lamaanis immoo obboleewwan. Akkamii akkasuma miti warri dhiiraa obboleewwan. Dubartiin lamaan obboleewwan. Warri dhiiraa sun jechuudha. Akkamitti tolfuwanii jaarsuun agarra wayii garuu innaa dubartoonni lamaan obboleewwan lamaan itti dabarte jechuudha. Akkasuma namichi kiyya hangafa namicha saniiti namichi illee hangafa isheeti jechuudha. Innaa ajaa'iba garuu kan warra Araboota kana dhugaa naayyuu mana gaarra miti akkasi turani. Ollaadha manni keenya gibbumatu addaan baasa malee tokko jechuudha. Obboleewwan waan ta'eef ollaatti ijaarratanii dubartoonni lamaan obboleewwan dhiirri lamaan obboleewwan. Nu oolchi. Gazaa bichattiin tun nyaatti. Ani mashallaa irraa jireen jira garuu homaan jibbitu. Waa tokko hin jibbitu jechuudha. Ani amala kee keessaa foon hin nyaaddu waa foon jedhametti siiqu. Jechuudha foon hoo jedhu bakka akka hin jiraanne handaaqqoo minaamina hin nyaaddu jechuudha. Ruuzii fi salaaxaa qofati nyaanni. Ishiin immoo foon maalii jaan kanas gurraachas diimas adiis bulees haa ta'u nyaattu hundaa mashallah. Guyyaa kanatti mucayyoon tun hojii lama guuttu akkana tattaate. Akkuma isaa faranjii tattaate dhugaa isiniin jedha. Harmi ishee kun gaduma dorrobe jechuudha. Gaduma dorrobe viidiyoo irratti hin arguu dandeessi. Gizee sanillee gorseen jiraan. Lakkii nyaata akkanatti nyaatini waan hunda nyaatini. Isaan amma Araboonni nyaatanillee akka furdanii wanna fayyadamanii jira mana yaala deemanii fayyadamu. Ati immoo isaaniis hin argattu. Shiishiin garaatti si baay'atti. Raammoon garaatti si baay'atti nyaata adda addaa hin nyaatini. Bakka nyaatallee xiqqeessi nyaadhu loomii fayyadamin jira. Loomii immoo dangifiiti. Moo maali isaan qabdii fayyadamtu. Guyyaa kanatti harmi bakka akkanumatti harmi ishii hin guddate tokko bakka baay'ee tokko furdatte dhugaa dubbachuudhaaf ka'uudha abdee lunni ishii lamaan jidduun lamaan rigee deemuudha abdee bakka maaliif itti himatti namitti ishiititti akkanatti lunni kee ol na rigaa danda'ee ta'umna hamneetti isaan hin beektu miti rafaan isitti qofa malee keessi isaanii jaalatu. Gaafatti sarrateenyaan ta'e furdatti sarrateenyaan ta'e dandeesseen kaatu kadhaaman ta'e mushkila kibiir mushkila ziyaada kadhaamaa waa itti dubba maata gidarte guumu jette. Yoo afaan Itoophiyaa nuti bira hojjennu Iraaniya
afaan isaanii haasa'u nuti arabifa waan dandeenyuuf jechuudha. Namitti kiyya wajjin hin furdanne baay'ee kiyya furdattee jira. Inni akkasii guyyaa kanatti maal jibbitaa waan jibbitu jira gaafa jennaan dura bichaan jibbaan jette akkasani dura bichaa jibbuu miti waan tokko jibbuun illee waanuma jirtu jechuudha. Ekin watara laala tuni atara jechuudha. Obboleettii xiqqittii fi obboleettii guddittii boqqoolloon kinaama argitanii amma maal godhu era seetan kana nana affeela gara amma garaa na kubse gana kaasuna kemi nageessa affeelee abiddootu yoon abiddi tuqee fi maaliin tuqee gaarii ajaniimi akkas godhe uffanishi kanaaf egaa viidiyoo isinitti hin dheeressu nagaa naaf taasinan jaaladhaa. Bye. Video keenya immoo subscribe, like, share gochuudhaan bira darbaa. Like godhaa please. Warri nama raabsitan immoo ibba keessa basin jaalanna nuti nama hin jibbinu. Namni kan nama jibbu hin jiru waan ta'eef. Warri nama raabsa warri nama jibban mafaasee isinirra buleetti isinirraa kaasu kaa'ee amantaa isin qabdaniini. Kanaafuu nagaa naa ta'a isin jaalanna. Ciao. Yoo bilchaate kottaa.